Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya baga nagaan dhuftani. Har'a immoo kutaalee sadaffaa fi afuraffaa kan ta'an Zaman with the Umbrella fi Stick to the Team kan jedhamu waliin ilaalla. Tiim Buhaaraa nu faana tura. Torbee darbee taphattoonni ijoon lubbuu isaanii qabsiisanii taphichatti deebi'anii taphachuudhaaf konkolaataa seenanii ture kan inni xumurame. Poolisichi Junuhoy obboleessa isaa barbaacha makiinaa giyooniin hordofaa jira. Konkolaataan isaa konkolaattota kanneen biroo wajjiniin qarqara galaanaa dhaabbatee konkolaatonni suni gara dooniitti fe'amuu eegalu. Junuhoy konkolaataa giyoon keessa jiru jala dhokatee ol seeneetu innis faana doonii irratti fe'ama. Takka turee taphattoonni sun chiipsii gurra taphattoota keessa awwaalan iskaan gochuu eegalu. Ittiin isaan hordofaa turan jechuudha. Hojjetaan tokko Junuhoyn sakatta'uuf yommuu jedhu Junuhoy dha'ee lafa buuseetu haguuggii fuula isaa fi uffata isaa uffatee achii ba'a. Booda waraqaa eenyummaa isaa borsaa namichaa keessa kaa'eetu namicha gara galaanaatti gadi darbata. Hojjetaa kan biraan tokko Junuhoyn isa argeetu maal akka gochaa jiru isa gaafata. Namtichi hoogganaa isaaniiti. Boci fuula isaaniirra jiru sadarkaa aangoo isaanii kan mul'isudha. Xiqqoon dhukkubeera jedhee dubbii harkaa balleessa. Doonichi odola tokko bira ga'ee taphattoonni hundumtuu gara galma guddaa tokkotti geeffamu. Otoo isaan of hin bariin uffanni isaanii ni jijjiiramaa fi Saabiyaa garuu of bartee waan turteef suuta jetteetu borsaas tokko keessaa albee fudhatti. Taphattoonni hundumtuu erga of baranii booda giyoon ammas jaarsicha Iniyaan faana wal arga. Saanguuf Aliinis dhufanii erga walitti makamanii booda tapha isa dhufu injifachuudhaaf garee uummachuudhaaf walii galu. Diyooksuunis garee mataa isaa ijaarrachaa waan jiruuf Saabiyaa akka itti makamtu gaafatuyyuu isheen garuu isa tuffatteetu isa diddi. Otoo wal falmaa jiraniiti Miniyoon dhufteetu addaan isaan kutti. Miniyoo jechuun intala yeroo darbee hojjettoonni sun akka isaan gadhiisaniif kadhachaa turtedha. Diyooksuun akka garee isaa keessatti ishee dabaluuf isa gaafattuyyuu ishee arrabseetu biraa deema. Takka turee ergama isaanii waan xumuraniif hojjettoonni hundumtuu gara kutaa isaaniitti akka deeman itti himama. Junuhoy hanga ammaatti of dhoksee tureetu gara kutaa isaa kennameetti ol seeneetu kaameraan jiraachuuf dhiisuu isaa ilaala. Miniyoon gara galgalaa mana fincaanii deemuun qaba jettee eegdota yommuu rakkistu eeyyamanii fi yeroo baatu Saabiyaakis carraa kana fayyadamtee faana baati. Edaa Miniyoon kan isheen baate sigaaraa surreessee keessa dhoksitee aarsuuf ture. Saabiyaak gara mana fincaanii Miniyoon keessa jirtu ol seentee albee silaatiin baaxii manaa urtee ol baati. Dhaabbatichi maal akka fakkaatu erga ilaaltee booda kutaa tokko agarte. Kutaa sana keessatti sukkaara baqsaa akka jiran agarteetu daftee gara dhuftetti deebiti. Wanta agarte yeroo Miniyootti himtu Miniyoon kun odeeffannoo gatiin qabnedha ittiin jetti. Buleesaa cireen hanqaaquu fi aannanii kennamee fi hundi isaanii ni nyaatu. Gareen giyoon sirriitti walii galaa jiru. Keessumaa ammoo giyooniif Inaam waa'ee jireenya isaanii haasa'u. Aliin nama gaarii yommuu ta'u Saanguun garuu miirri isaa hin beekamu. Otoo haasa'aa jiraniiti taphni itti aanu akka eegaluuf jedhee itti himama. Otoo alabaa jiraniiti Saanguun Saabiyaakiin kaleessa maal akka agarte ishee gaafata. Isheenis sukkaara baqsaa akka turan itti himti. Yeroo gadi ba'anii bocoota adda addaa keenyanirra jiran argeetu tapha boca buskutii keessa jiru otoo hin cabiin buskutii sana keessaa baasuu kan jedhamu aadaa biyya Kooriyaa kan ta'e taphachuuf akka jedhan isaa gala. Ta'uyyuu otoo kana beekuu garee isaatti otoo hin himiin ofiisaaf boca salphaa ta'e filata. Giyoon boca ulfaataa boca dibaabee filata. Saanguun callisee masalaala. Yeroo buskutichi kennamuu fi giyoon akka dogoggore galaa fi boca dibaabee otoo hin cabiin keessaa baasuu baay'ee ulfaata. Saanguuf Saabiyaak boca rog-sadeetu isaan qaqqabe. Aliin geengoo, Inaam, Diyooksuu fi Miniyoon boca urjiitu isaan qaqqabe. Saanguuf Saabiyaak bocicha salphaatti baasu. Aliinis akkasuma. Miniyoon dhokottee abiddaan keessaa baasuuf yaalaa jirti. Giyoonii fi Inaam bocicha baasuudhaaf baay'ee rakkataniiru. Battaluma namoonni buskutiin jalaa cabe ajjeefamuu eegalu. Saanguu, Alii fi Saabiyaak erga xumuranii booda Miniyoonis boca sana keessaa baasti. Erga xumurtee booda laayitarii abiddaa Diyooksuudhaaf darbatti. Ishee didullee garee isaatti dabalamuuf hedduu waan barbaaddee jirtuuf. Giyoon bocicha baasuun akka isaa salphatuuf buskuticha arraabuu eegale. Namoonni kaanis arraabuu eegalu. Dhumarratti bocicha keessaa baaseetu milkiidhaan xumura. Inaamis ni milkaa'a. Kanneen milkoofne garuu ni ajjeefamu. To'ataan taphichaa hunduma isaanii iskiriinii guddaadhaan to'ata. Junuhoy ajjeefamuu namootaatti rifateetoo jiru inni tokko dhufeetu reeffa lafatti harcee akka kaasuuf isa ajaja. Taphataan tokko
Boca buskutii keessaa baasuu dadhabee nan ajjeestan jedheetu hojjetaa tokko hudhee qabata. Shugguxii mataa isaatti qabeetu haguuggii fuula kee baasi yommuu ittiin jedhu gurbaan daa'imadha. Gaabbiidhaan of ajjeesa. To'ataanis dhufeetu gurbaa fuula sarraa mulqe sana shugguxiidhaan ajjeesa. Fuulli nama kamiiyyuu mul'achuu akka hin qabnes ni dubbata. Juunhooyi otoo reeffa qulqulleessaa jiruutii haguuggii fuullaa namicha du'ee sana argata. Angoosaa guddifachuu fedheetu haguuggicha uffata. Taphichi yeroo xumuramu hundumtuu bakka isaanitti deebi'u. Ta'uyyuu garuu taphataa lakkoofsa 101 fuudhaniitu gara golaa deemu. Edaa taphattoonni tokko tokko dhoksaadhaan qaama keessoo taphattootaa sana baasanii gurguru. Taphataan 101 doktora qaama taphattootaa qalee baasuudhaan isaan gargaarudha. Isaanis waan isaan gargaaruuf taphni itti aanu maal akka ta'e itti himu. Karaa biraa Diyooksuun Miniyoon waan isa gargaarteef gara garee isaatti ishee dabala. Taphattoota 187 keessaatii taphattoonni 79 ajjeefamaniiru. Buleesaa cireedhaaf lallaafaaf hanqaaquun isaanii kennama. Gareen Diyooksuufaa cireen kennameefii waan isaan hin quubsineef lammata toora galaniitu lammeeffatu. Waan isaan lammeeffataniif cireen namoota muraasa hanqaaqa. Kana gidduutti namoota nyaata dhabaniif garee ciree dhabe gidduutti lolli ka'eetu isa tokko dha'anii lafa buusu. Saanguun dhaqee namicha kufe yommuu ilaalu lubbuun keessaa ba'eera. Gara hojjettootaa dhaqeetu maaliif callistu jedhee yommuu itti iyyu deebii hin laanneefi. Iskiriin irratti namni tokko akka irratti agarsiisa. Kana jechuun mooraa kana keessatti wal ajjeesuun eeyyamamaa akka ta'e hubatu. Gareen Diyooksuufaa hunda isaanii ajjeesaniitu mallaqicha qophaa fudhachuu akka danda'an yaadu. Hojjettoonnis dhufaniitu reeffa namichaa fuudhanii deemu. Doktorichi ammas qaama hojjettootaa qalee baasuu itti fufeera. Hojjettoonnis dhufaniitu garee cimaa keessatti makamuu akka qabu itti himu. Sababni isaas dhaabbatichi ciree xiqqoo dhiyeessuu kan inni jalqabe hojjettoonni ciree irratti wal lolanii wal ajjeesuudhaan lakkoofsi taphattootaa akka hir'ifamu waan barbaadaniif. Taphni itti aanus maal akka ta'e erga itti himanii booda ni deema. Garee hundinuu lubbuusaaf sodaateera. Giyoonii fi Iniyaamis rafuu akka hin qabne walii galu. Saabiyaa qofaa teesseetoo jirtu Giyoon gara garee isaatti akka makamtuuf yeroo ishee gaafatu isaan amanuu rakkatti. Doktorichi gara taphattootaatti dhufeetu garee cimaan isa kam akka ta'e erga ilaalee booda garee Diyooksuufaatti dabalamuuf isaan gaafata. Jalqaba Diyooksuun itti baaca. Taphni itti aanu maal akka ta'e icciitiitiin erga itti himee booda garuu isa simata. Hojjettoonnis jeequmsa erga ibsaan badee booda ka'uu maluuf of qopheessanii eeguu jalqaban. Akkuma ibsaan badeen gareen Diyooksuufaa ka'aniitu kanneen biroo reebuu eegalu. Diyooksuun nama tokko yommuu ajjeesu iyyisaa kanneen biroo dammaqsa. To'atichis yeroo isaan wal ajjeesan kaameraa dukkanaatiin ilaalaa jira. Akka sirriitti mul'atuufis ifa itti gagadhiisa. Sireen caccabeetu manichi dhiigaan guutama. Diyooksuun Saabiyaakiin ajjeesuu fudhee ishee qaba. Garuu namni biraa boodaan dhufee isa dheetu ishee baraara. Jeequmsa gidduutti gareen Giyuunfaa walitti dhufanii jaarsicha Iniyaamiin yommuu barbaadan bakka isaatii isa dhabu. Gareedhaan qoodamanii garee Diyooksuu faana wal loluuf isaanumaa jedhu jaarsichi Iniyaam sireerra taa'eetu akka isaan dhaabaniif itti iyya. Kana gidduutti to'atichi ifaa ibseetu hojjettoonni hundumtuu gara galmichaatti dhufu. Taphattoonni 27 akka ajjeefaman itti himameetu reeffi isaanii fuudhamee gubata. Erga haalli tasgabbaa'ee booda gareen Giyuunfaa walitti dhufaniitu wal baruu eegalu. Kana dura maqaa isaaniitiin otoo hin ta'in lakkoofsaan wal waamaa turan. Kana gidduutti doktorichi madaa Diyooksuu yaalaa jira. Namoota baay'ees waan ajjeesaniif baay'ee gammadaniiru. Isaan qofti hanga hafanitti namoota hunda ajjeesanii mallaqicha qofaa fudhachuudhaaf walii galu. Miniyoon Diyooksuuf doktorichi hedduu walitti siqaa jiraachuu isaanii barteetu xiyyeeffannoo isaa argachuuf jecha bakkeetti gadi waamtee walqunnamtii raawwatu. Buleesaa hundumtuu dammaqfamaniitu taphni sadaffaan eegaluuf akka ta'e itti himama. Sana booda galma adii tokkotti fudhatamaniitu kudhaniin akka garee uummatan itti himu. Gareen Giyuunfaa nama 5 waan qabuuf hundi isaanii nama tokko akka barbaadan walitti himu. Diyooksuun taphni itti aanu maal akka ta'e waan hubateef garee isaatiin nama cimaa akka fidanii dhufan ajaja. Miniyoon garee isaa itti makamuu akka hin dandeenye yommuu itti himu baay'ee rifatti. Akka ishee itti maku gaafattuyyuu darbatee ishee kuffisa. Iniyaamiin ala hundumtuu nama tokko fidee dhufa. 9 ta'anii otoo taa'aa jiraniitii Miniyoon Diyooksuu biraa waan ari'amteef dhuftee itti makamti. Sana booda galma guddaa riqicha qabu keessa ol seenu. Taphni inni sadaffaan finyoo harkisuu akka ta'e itti himama. Gareen lama gamaa gamasii wal harkisee kan injifatame riqicharraa kufee dhuma.
Gareen giyuunfaa dubartoota 3 fi jaarsa tokko waan of keessaa qabuuf carraan injifachuu isaanii baay'ee dhiphaadha. Gareen diyoksuufaa garuu hedduu ciccimoodha. Dorgommii marsaan jalqabaa yommuu geggeeffamu gareen diyoksuufaa battaluma waan injifateef warreen kaan boollatti nammanii dhumu. Achi hojjettoonni dhufanii reeffa isaanii funaananii fuudhu. Kan itti aanu garee giyuunfaadha. Carraan isaanii dhiphaa ta'uu isaa otoo beekaniitu sodaadhaan ka'u. Gareen isaan dorgomu garuu garee cimaadha. Inaam harkisa finyoo irratti muuxannoo akka qabu itti himeetu iccitiiwwan tokko tokko itti hima. Tokkoffaa namichi fuuldura dhaabbatuuf booda dhaabbatu baay'ee nama cimaa ta'uu qaba. Lammaffaa namni hundumtuu bitaa mirga ta'ee finyicha cimsee qabuu qaba. Sadaffaa hundumtuu finyicha bobaasaa jalatti cimsee qabuu qaba. Icciitiin ni xumuraa sekendii jalqabaa kurnaniif hundumtuu toon socho'in dhaabbachuu qaba. Tooftaa kana fayyadamanii otoo wal morkaa jiraniiti gareen faallaa harkisee isaan kuffisuuf jedha. Kana gidduutti isaan kun yeroo muraasaaf finyicha fuulduratti laaffisanii akka gadhiisanitti hima. 1 2 3 jedhanii akkuma finyicha gadhiisaniin kutaan kun ni xumurama. Kabajamtoota daawwattoota keenya kutaa itti aanu ammas yeroo biraa qabannee isinii dhiyaanna.